Dabbabee bira deemte? Dabbabee biraan deema jedheeni? Achumaan immoo kaadhimaan koo isa durii isa yaadeen isa bira dhaqe. Akkamitti quufama reenni durii immoo quufama Maariyaamsee ko? Buluu? Inuma yana ayyamta Maariyaamsee? Oduu jechuun ani ko natti dheekkamtayyuun se'a ta'uu lakka akkasuma wannoo jettee? Isa qorichaa akka dafee nufi maalan godharee maalan kan godhuun dhabee isa kana immoo ka yaa ubbaa dhaqanii argan ka namatti kaa'amti reenni durii sun. Isaan beeku gaase warra muuxannoo isaa qabdantu beekan nuti hin beeknu. Indee maal isinis hin beektu malee maaliif wallaaltu? Nuti kan duriis kan ammaas tokkuma beeknu kan biraa waliisaa. Isa kan biraan deeme ittamee bee 37 silaa hin beektaa? Maalantii beekanis ammoo yoomnatti hin ta'e bira akka deemte. Jechuunis tiibee isa kam tilmaamtaree? Maaliifan tilmaamatti gadi siin hin jedhuuti. Maafaan itti matti gadi gala? Maafaan itti matti gadi gala? Maal godhare? Iddee itti matti hin gala moo namicha itti hin gala? Matti gali. Natti ni yina manarra natti ni yini. Maalama sitti yaadu natti ni yini makana baay'if ta'e musata sitti yaadu. Lakki ammatti naa ilaalta. Maalan jedhaan? Amma dhadhaana dibaarta. Dhadhaana dibaarta? Dhadhaa isa bareedaa isa sanuu isa wallaggaa dhufeensi dibaa jiru. Yoo dhadhaa dhugdee kaate. Dhadhaa isa wallaggaa si dibaa jiran jedhe. Eegaa. Eebbuun fa'aa maal godhaa jiru? Eebbuun irratti. Beekonoo? Rafuudhaaf yaalaa jira. Dooniinoo dhuftee? Maal godhaa jirti ishiinoo? Nagubaa jirti. Maaliif? Takka chiipsiin bita, takka buskutiin bita, takka anjuraayifiin dhuga, takka aannan dhugette. Aannan dhufeera fiddeetti? Daltee fiddee danfiftee nan dhugette xiqqoo dhuguun oolle waan ta'u. Danfifattee? Kormee koo naa guddatte kaa mucaan koo aboo bakka namicha isa kana deemate namicha nana ati hin taatu bakka mucaan abbaa kooti. Amsi haati eebba baay'ee tokko sirratti hin neechaarti ishii. Baay'ee kuuftee simeenaa barbaadi maaloo amala ishee akka kee amala qabdu. Argitee ganaa irraatii naa hojjedhu malee teettu as teessee shunkurtii na quncisiisti. Argitee isheen maatii kee biyaaduu dhiibbee garaa ta'e biyaaddiyaadha garaati isheen. Kunan akkana teessee mataa kee irratti silkii dawwaltu qo'eeti maal jedhamta? Maal beeka geessisee koo maaloo nam barbaadda daachinaan taane. Dhugaa ishee shikki jette tokko finne irra baasneetu qanii tokko gaggabuun ishiin oolu. Qanii tokko gaggabuun ishiin oolu. Garuu ishee akka koo amala qabdu barbaaddamti. Ishee akka koo amala qabdu barbaaddamti. Inshaallah bakka abshir. Kanaaf hin yaadda'inatti. Sin filachiisaan. Marhaba tolee sin eegaa abdiidhumaan. Na dhugaa asuma waanan si dinqisiifadhu tokko osoo sittiin himiin hin darbu. Haati eebbaa jechuudha osoo ittiin himiin asin naqa achin naqa osoo hin jedhinan bahee jettee ani garuu meeqan bilbila eegaa ture bilbila keechuudha. Yoon dawwalee caqacaqaa jedhee ma eegaan tureeti garuu hin dawwallee ganaa eebba sii dawwala. Tolee galatoonni nagaa keessan miti adaraattan jiraan kan
fayyaa isaaniiti. Hunduu nagaadha. Galata waaqa. Haa ta'u madaraa sin ilaala guyyaa guyyaatti kanuma fedhee ni beektaa si yaadu guyyuma guyyaatti sin ilaala. Kanaaf asii bilbiluu dhiifama. Seera nu hunduu nu wal ilaalaa oolla bar kanaaf wal yaaduu dhiisne rakkoon hin jiru. Tole nagaatti naayini. Yaa ta'u shigaati eebbaan bira akka oolte ragaanis jira namnis jira waaqnis jira yaadda'i. Rakki achi bakka biraatti waan ta'u achitti dabarse natti fakkaata. Ta'uun oolu bakka. Adde. Qulqulluu fakkeessuuf bira dhufte. Isa garuu kiyaan qabu Sa'a meeqattu si bira dhufe? sa'aatii isa faanaan ragaa siin ba'a. Abshir. Saamee natti dhufte jiru. Sa'aan isaa gadhii si booduma otoo haasofne wayyuu. Naa akkasiin egaa. Ammaati maaliyooni isa san biraa fixxee dhufte jetta namaaf akkamittiin isa san fixee too dhufa waannoo jedhee yee Maal jette? achii fixxee dhufte waggaa jettu xiqquma ishiillee qaanoftu. Ta'uu danda'a balleeffannoo yeroo Maaliif kana achan deemetteeti mi'a fudhattee baate namoota mana keenya bira maaliif kana kun dhuguma infanii shakkisiisa. Iddoo tokko naqadanii iddoo tokko dhaquun fakkeessuudha waan ta'eef isa kana harka kee hin qabu. Ho'istu. Yaa ho'istu. Yaa ho'istu. Namni koo balleeffannoodhaan waan hin goone hin jiru. Amma kee dhagaa buqqisa. Hayyoo bira oolee jechuu dandeessi isheen amma. Maqaan koo sachumaan gurraacheera jechuudha. Ana maqaas na balleessuuf. Amma jaartiila akka gadaa lamfattee too tufte kana eenyumatu shafaafaa miila isaa irratti dhiqatame? Isuma durii sana ka. Amsee. Isuma durii sana kaasuma dura deemte. Isa durii soo ta'e kaa maaloo an karra bane sumadha namni biraa karra bane doror karra bananiiru ta'eedha malee. Saadanuun uliinii waaqa beeka. Maabi kunoo abbaa beeka malee isatu beeka malee. Iddi si. Amsi. An karra bane yoo sidha maara akkamitti karra biraa bira dhaqare. Soddomii torban sun erga karri banameetire. Maali dura dhakaasan maa beekta maali dura beekta isaan. Maali riikardiin 37 silaafuma harka galee. Eeyyee. Riikoordii beeka baru. Hunda isaaniiyyuu beeka maan si ajaa'ibsu keessa. Warra uta inni wallaaleen jiru dhugaa rabbi. Gooftaati. Marraa gadi taa'inee jajjabee akka kee natti hin dhufne. Maali tulluu baate moo akkamitti asirraa gadi taaree? Tulluu baate. Akka kee inni fireeshii of godhee dhufne shi mana kee ijoollee faana. Hojii maalii hojjetaa jirtaa? Hojii kooka. Bakka bareedaa koo amma sii dhufuuf ani garuu waanuma fe'eef iyyuu immoo pirankii taatetta ishii pirankii taatetta pirankii. Waraabamtee qadda'amtee footoos kaatee. Maaloo kakuu koo dukkaneessin kaa bareedduu koo. Pirankii ajaa'ibaa taatee sagaleen kee waraabameera. Maal akkamitti waraabdu Waan bara kana of amantee ati nama faana odeessi. Shakki. bilbilatti wadan of akka Ati qonna saadha biyyi nagaadha. Teemaa gadhiisaa turte miti dhagaa jalaa fuute. Istoorii taate. Biyyi nagaatee akkamitti kun dhufa? Maraattota wajjin yeroo hojjetan taata maal goota? Maraattonni akkas godhu. Bakka maa gochuu hin danda'amu. Ganaaf amma maal gochuu hin danda'amne sin argadhe dhugaa rabbii har'a sin argadhe. Uffay dhadhaan gaaf tokko illee deeffatu. Waraabamtee. Garuu pirankii ajaa'ibaa sii hojjedheera. Haaloo kee sii beera ganaa na galateeffatte sagalicha yoo ageesse.
Tole fayyaa ta'e galatoom. Gati aansee jedheen bahe. Laa kanas jenna amma ofumaatiyyuu suma turree ani turre fayyoo koo biradha. Namichi silkiin kaafne suma dhugaa kooti. Silkii mana hin jiru naan jedhe. Achumaan fayyoo biratti darbeeshi. Ana piraankii na goote dhugaa viidicha yeroo laaltuun argita akkamitti akka piraankii ta'e anis. Ishi? Tole nagaan ishee. Daawwattoota eebbutiin maal itti haremee nagaa jedhiin kamee silaa suuraan si beeku sagalee kanaan immoo akkas waan ta'etti. Qilleensa irratti Eeka! Hin barree piraankii akka taate. Piraankii jechuun maali waraabamtee qadda'amtee footoo kaatee siin jenne bara. Wammayyuu piraankii lammaffaa. qilleensa rooshii ta'ee yaasaa maanta dadhabsiisaa ol jedhana. Eeka! Hojiin hojjetameera mirkana. Iddee? Mana fayyoo taa'een piraankii godhe ilaalaa jiru. Ayikaa kun ragaa. Waan ta'e jedhiin kaa? Mayyayyuu Daawwattootaan. maala jedharee olaalaa jiru daawwattoota argaa jiru. Fayyaa keessanii nagaa keessanii jedhiin. Sagalee keetiin si ilaalaa jiru. Fayyaa keessanii nagaa keessanii daawwattoota eebbaan beekoo naguma. Akka fayyaadhaa akkam jirtu laayik sheer godhaa 100 na ilaaluu qaba kana jedhiin takkaatti. 1,000 jechuudha. Nagaa fayyaa nagaa dhibbi kumne namni kun 100 na ilaaluu qaba laa kun akkasitti na argitee na gubdee na bobeessitee na waaddee abidda natti qabsiiftee kunoodha garaachi koo na gubatee kunoo dhiigi koo na dabsee laayikii sheerii godhaa yaada keessanis barreessaa fi laa kan isheen akkasumatti taphattu kanaa isiniin jedhaa yeroo hundumaa immoo eebbaaf beekoo deeggaruudhaaf duubatti hin jedhinaa sanyiiwwan koo baay'ee isin jaallannaa. Bye bye. Galatoomii eebbifamin. Dhufaan jira bakka amma nan dhufashee. Ciao.